هيا hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ayyaanni akkamii raaftan jedhee yaada xiqqoo baay'ee walirraa fagaanne ayyaana irratti sababa wifi'iti otoo hin beekne egaa ayyaana irratti cufe ani normally ayyaanaaf qabanii laachaan tureeyyu. Anyways walitti deebine jalqaba garuu chaanala koo jechuudha. Yeroo hundumaa isinitti himaan jira waan ta'eef channel ko subscribe godha ijoolleedhaafis share godha. I think ijoolleen baay'een waan itti gammadan fakkaatu ijoolleen baay'ee yaada karaa keessaa seenanii naaf ibsan jiru channel reefu arginee otoo duraan arginee si hordofaa turre kan jedhan yeroo baay'ee namoota baay'ee irraa jira. Atau ayyaanni inni guddaan inni kan biraas immoo nutti deemaa jira waan ta'eef isarratti sirriitti firii ta'een isiniif viidiyoo baay'ee hojjedha jedheen yaada. Akka tasaa ayyaana kana waan baay'ee hojjenna jennee turre mucayyoo tokko kanuma haalaa dhufte hin dhukkubee akka dhufteeni guyyaa ayyaana hospitaala turte guyyaa lama wayii turte surma hospitaala jechuudha. Ganama ayyaanas akkasii sila aaraadhumaan dhufnaayyuu jennee turre amma tokko natti dhiyoo jirtiyyuu sila wanta ta'e hin hojjenna jedhee yaadee tureyyuu. Inshaallaan fayyiti sana boodammoo ayyaana isa dhufu irratti sirriitti hojjenna jedheen yaadaan isiniin jedha. Ijoolleen baay'ee yeroo na barreessan viidiyoon kee kan laalamu piraankiidha waan ta'eenis hojjedhu na jettu. Yeroo piraankii hojjedhu qabu as nama dhufee faana garuu nan hojjedha. Maaliif eenyu faana hojjedha piraankii? Ani uko hir'ina namaan qaba hir'ina namaan naan isiniin jedhu nama viidiyoo sana hojjechuu danda'u. Namni prank hojjetan immoo yeroo teessanii wajjin haasoftan yeroo waan ta'e gootan ansaatiin nama faana taa'ee sana hojjedhu baay'ee yeroo baay'ee hin qabu. Kanatu natti ulfaate malee prankiin salphaadha natti asumtaa'een otoo buna dhunnu prankii tokko jedha otoo midhaan nyaadhu prankii tokko jenna garuu namootatu yeroodhaaf saatiin prank hojjedhutti na biran jirre galgala immoo natti mijatu anaginumayyuu tokkoffaa ergan suuqisaa kee galgala nan nagada waan ta'eef natti mijatu sana booda nan dadhaba waan ta'eef prank hojjechuu hin danda'u. Saatii kanatti immoo namni prank wajjin hojjedhu nafaan hin jiru suuqii nama lama taanee hin eegnu so prankiin nama lama ta'uu qaba yookiin asumaan isin beeksisuufanii. Isuma barumsa qabuun asuma taa'ee yaada burqisiisa yeroon argadhetti garuu nan hojjedha jechuudha. Nama hunduma faana prank hojjechuu hin dandeessanii namoota feeta itti hojjettan isinitti na'u isinitti gaddu hin beekani waa'ee prankii waan ta'eef nama keessummaa mana kee dhufe irratti keessummaa sana prankii yoo hojjette rifachuu danda'u guyyaa lammataatiif of sodaatu mana kee seenanii ammas isumatu jira se'u waa'ee sanaa beekuu si barbaachisa. Nama akka kee waan ta'e waa'ee miidiyaa beeku yoo ta'e prankiin maal akka ta'e hin beeka waan ta'eef irratti hojjettee ibsitaaf si dhiisa. Nama normaalii mana keessanii keessummaa dhufee prank irratti hojjettee yookiin waan rifachiisu hojjettee kaate namni sun sitti gaddaa guyyaa lammataas kaameraa iddoo ta'e ol keessee na rifachiifti jedhaa hin sodaata jechuudha. Ani immoo qarshiif jedhee sana hin godhu. Nama muuxannoo sana qabaachuu irrallee beekuu danda'u. Waa'ee prank irratti hojjedhe salphaadhumatti daayisaa jedhee nama beekuu danda'u malee zim jettanii nama qabdanii hojjechiisuu hin dandeenye prank irratti hojjechuu hin danda'amu. Namni isaa waa'ee prankiin beekne isaa inni beekuu sodaata. Amma shamarran isin yeroo hundumaa dubbadha. Shamarran afurtuu na bira jira kana laagalan abadan kaameraatti siquun sodaatu. Prank irratti hojjechuu miti normaal makkamatti dubbanne intalan suuqii wajjin taa'ee hojjedhe sana kadhaa meeqan guyyaadhaan wal argina ture intalan sana garuu kadhaa meeqaniin guyyaa lama wajjin viidiyoo hojjedhe kadhaa meeqan jechuudha. Yeroo kaameratti siqan gada uffatanii yookiin dhiqatanii se'uu dandeessii waan ta'e bichaa na cuucamti. Kanaaf nama immoo dirqamsiisanii waa'ee kanarratti kanaan isiniin jedha. Warri biyya hambaa jirtan baay'ee sarara jirtu yeroo kana gaariidha baay'ee namatti namoota akkam tokko malee baay'eetti dhaga'ama jedhee yaadu maaliif baraa dhufan ijoolleen wal jajjabeessuu yeroo ayyaana yoo mana keessa
qophaa taate yookiin akkaataatti bira dhaqanii ayyaana dabarsan yookiin immoo wanta qopheeffatan sana shir godhaniif jijjiraa. Baay'een isaanii haala ba'anii ayyaana irratti immoo ayyaaneffatanii deebi'u. Yaani isinitti dhagahamna kana. Innaa kaan amma kana hin jiru. Biyyoota tokko malee amma kana hin jiru dhugaa. Sirriitti firii taatanii haalaan jechuun amma madaamii keessan tokko yoo gaafattan isiniin eeyyamti. So ayyaanni bareeda jedheen. Abdadhaa reefu dhufuu kooti ayyaana booda kunuyyuu. Video mo sa warabe ayyaana booda akkamitti gadi dhiisa jedheen dhiise sana ayyaana dura hojjadhe. So hundaafuu ayyaana isa itti haanuttan isinii fida. Isinii jechuu barbaada. Subscribe godha, share, like gochuu hin dagatina. Adaraa keessaniin isiniin jedha. Hin dagatina.